Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Ittisa biyyaa yeroo hawaasa bira argatee fi sakatta'insa taasiseen meeshaalee waraanaa hedduu akka to'atee waraana kaaba dhiyaatti qindeessaan miidiyaalee mootummaa seeraa kabachiisuuf hojjetamaa jiruun hinjifannoon raayyaa ittisa biyyaa akka itti fufeetti jira jedhan waraana kaaba dhiyaatti qindeessaan miidiyaalee Koloneel Abaata Nigaatu. Koloneel Abaatan ibsa miidiyaaf kennaniin raayyaan ittisa biyyaa odeeffannoo hawaasa bira argatee fi sakatta'insa ofii isaatiin taasiseen meeshaalee waraanaa hedduu akka to'atee beeksisanii jiru. Taaddalaas Faaw Adwaarraa waan qindeeffate qaba. Hojii nageenya tasgabbeessuu raayyaa ittisa biyyaan magaalota Daanshaa hanga Edaga Arabii jiranitti hojjeteen garee TPLF irratti olaantummaa akka fudhatee himame. Waraana kaaba dhiyaatti qindeessaan miidiyaalee Koloneel Abaata Nigaatu namoota seera cabsan seeratti dhiyeessuuf hojii hojjetamee fi badii dalaganiifis murtoo seera qabeessa ta'e akka fudhataniif hojiileen hedduu hojjetamaniiru jedhu. በዚህ ህግን የማስከበር ዘመቻ በዳንሻ በባከር ሁመራ አድጎሹ ሽራሮ አዳ ሀገራይና በለስ በሚባል ሽሬን አልፈን ባሉ ቦታዎች ላይ ዱለ ኦላንቱማ ሴራ ምርከኔሱ ከናኒ ዳንሻረቲ ባይከሪቲ ሁመራቲ አድጎሹቲ ሽራሮ አዳ ሀገሪፊ ኢዶ በለስ ጀደመኒቲ ገሬን በዲኩኒ ነዶክሰ ጀዴ ከራ አፍሪን ዳውን ቆተቴ ዲሮ ደቂቃ ሶዶም አንጋ ፉርተማን ጫልቲ ጨብሱኒ ኢዶወን ወራን ኢሳኒ man effate hedduu to'annee barbadeessineerra. Raayyaan ittisa biyyaa kunis badii irratti raawwate qolachuuf humna waraanaa qabu qindeessuun murna badii TPLF irratti kasaaraa guddaa geessiseeras jedhan. ከሰሜን ዕዝ የሰራዊት አባላት የተለያዩ የጦር ክፍሎች በኃይል ተወስደው የነበሩ በርካታ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች፣ ከባድ መሳሪያዎች፣ የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች በሺ የሚቆጠሩትን በቁጥጥሩ ስር አውሏል። raayyaa ittisaa keenya jajja kaabaa jalatti konkolaattota ciccimoo hedduu meeshaalee waraanaa jajjaboo fi meeshaaleen biroo kumaatamaan lakkaa'amanii to'atamaniiru. Isaan ololaaf itti fayyadamu malee humni addaa isaaniis daqiiqaa 20 hanga 30 caalaa iddoon inni itti nu jala dhaabbate hin jiru. Hanga kiiloomeetira 600 ol gallees geenye hundatti kanuma wanti ture. Murni badii kunis hawaasa isiniifan jira jechaa ture gatee kan baqate yommuu ta'u uummanni naannoo Tigraayis meeshaalee waraanaa isaan gatanii baqatan hedduu fidanii raayyaa ittisa biyyaatti akka laatan Koloneel Abaatan ibsanii raayyaan ittisa biyyaa kunis odeeffannoo hawaasa bira argatee fi sakatta'insa ofiisaatiin taasiseen meeshaalee waraanaa hedduu to'achuusaas ibsaniiru. ከ250 በላይ በወቅቱ በዛች ባንድ ቀን ብቻ ክላሽን ተይዟል። መትረየስ፣ ስናይፐር፣ በርካታ የቡድን መሳሪያዎችም አርቢጂዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ክላሹን 250 ol guyyuma sanatti qofa qabamaniiru. Matarayesii, snaayiparii fi meeshaalee gareen dhukaafaman hedduusi to'annoo jala oolchineerra. Konkolaattota koo biraa 4 hooggantoota isaanii waliin tarkaanfiin irratti fudhatameera. Sa'a sana qofaatti madfoonni gurguddoon 5 raayyaa keenyaan to'atamaniiru. Rasaasota konkolaataa gurguddaa 2 fe'aman kan marfii kan taankii fi kanneen biroo of keessaa qabu hedduu to'anneerra. Haa ta'uti murni juntaa kunis injifannoo raayyaan ittisa biyyaa irratti fudhachaa jiru amanuu waan hin barbaanneef bakkeewwan jalaa to'ataman hunda haala ofiif mijeessuuf jecha kan hin gadhiisne jechuun olola sobaa geggeessaa jiras jedhan. ለስልታዊ ማፈግፈግ አንዳንድ ቦታዎችን ለቀናን ብለው የሚያወሩትም tooftaaf jecha iddoo tokko gadhiifneerra jedhanii kan ololanii waan dhiphataniif malee gaariin Adawaa fi Aksum iddoo waraanaaf tarsimaawaa akkasii gadhiisuun iddoowwan kanneen irraa iddoon tarsimaawaa isaanii maqaleerra yoo ta'e fuulduratti ilaalla. Akka waliigalaatti humni raayyaa ittisa biyyaa kun hangammaatti kiiloomeetira 600 ol miilaan adeemuun murna badii kana yemmuu injifatu kutannoonni qabuuf nageenya biyya isaa eegsisuuf murannoonni goonfate guddaa ta'uusaa Koloneel Abaata. Amaataatti poolisoonni humna addaa naannoo Tigraay raayyaa ittisa biyyaatti harka isaanii kennatan waraanni naannoo Tigraay hafesii akkuma keenya karaa nagaatiin harka isaanii kennachuu qabu jedhan gabaasa Taaxaqii Dawootii fi Charnat Mabraatoo. Humni addaa fi miseensonni milishaa naannoo Tigraay yeroo sa'aatii 72 mootummaan kennetti fayyadamuun raayyaa ittisa biyyaaf harka kennataa jiru. Adda waraanaa Alamaxaan miseensota humna addaa naannoo Tigraay harka kennatan keessaa dargaggoo Faannoo Shaamballisa tokko humni juuntaa TPLF raayyaa ittisa biyyaa waliin akka wal waraanu osoo nutti himin waraanatti nu galchee jedha. መጀመሪያ ካምፕ ልንቀይር ነው መሰለኝ
በቃ ልብሳችን ገዝተን ወደ ሌላ ከተማ ልንቀየር መስሎን ነበረ። yeroo jalqaba kaampiidhaan baasan magaalaa waan jijjiiraa jirru seenee miseensonni hedduun huccuu faa bitannee imalee galle yeroon booda waraana keessaa akka seenu nutti himan waraana kanatti waan hin amanneef yeroo shiraaroo geenyu harkaa badeen raayyaa ittisa biyyaatti harka koo kennadhe. Miseensonni humna addaa naannoo Tigraay hedduun raayyaa ittisa biyyaa waliin wal waraanuu fedhii hin qabanuu kan jedhe Faannoon qaamoleen badii kunneen aangoo isaaniif jecha dargaggoota Tigraay ficcisiisaa jiru waan ta'eef miseensonni humna addaa naannichaa osoo akka koo harka kennatanii gaariidha jedha. ሰራሩ ስለተበላሸ ደስ አላለኝም። በቃ ምክንያቱም አንድ ሰው ለአንድ ሰው መዋጋት ካለበትም ከሌላ ጠላት ነው በቃ jalqabumarraa hojimaatichi waan badeef natti hin tolle wal waraanuu qabna taanaan diina keenyaalaa waliin malee walii keenya ta'uu hin qabu ani lammii Itoophiyaati waan ta'eef lammii koo duukaa waliin waraanu jedheen harka kennadhe anis waan hin taaneef du'uu hin qabu haati koos anaaf jettee gaddaa jiraachuu qabdu warreen kaanis akka koo dhufanii harka kennachuu qabu wanti nagaa fakkaate hin jiru. Dargaggoo Nagaasii Mabraatuu miseensota humna addaa naannoo Tigraay waamicha mootummaa fudhatanii harka kennatan keessaati. Maqaan koo Nagaasii Mabraatuun jedhama. Birgeedii 32ffaa waliin hiriiruudhaan naannoo Carcaretti raayyaa ittisa biyyaa waliin wal waraanaa turre. Baay'een keenya raayyaa ittisa biyyaa waliin wal waraanaa kan turre dirqisiisamneeti waan ta'eef harka koo kennadhee jira. Amma haala gaarii keessa jirra. Maanguddoon ganna 72 hojii eegumsaa irratti hirmaatanii turan obbo Mabraatuu Taaddala bakka hojiitii gara dirree waraanaatti akka geeffaman dubbatu. ዋርድያ ነኝ ከዋርድያ መሳሪያ ስለያዝኩኝ መሳሪያ ያዘ ሁሉ ግባ ስለተባለ ነው። Ni waardiyaadha. Waan meeshaa waraanaa qabadhee jiru qofaa fi gara dirree waraanaatti na fidanii. Meeshaan kun yoon harkaa fuudhame ijoollee koo guddifachuu hin danda'u jedheeni buddeeniif jedheen itti seene malee waraana kanatti amanee miti. Waamicha mootummaa fudhee amma harka koo kennadheera. Miseensonni humna addaas ta'ee milishaa karaa nagaan harka isaanii kennachuu akka qaban obbo Mabraatuun dhaamaniiru. እንደኔ እጃቸው ከሰጡ እንደኔ ወይ 2 ቀን ወይ 3 ቀን ታስረው ነው የሚወጡት. Miseensi humna addaas ta'ee milishaa lubbuu isaanii qoda dhabanii akka koo osoo harka isaanii kennatanii isni wayya wanti isaan irra ga'u hin jiru. Humni juuntaa TPLF daa'immanii fi maanguddoota umuriin deeman waraana kanatti hirmaachisaa akka jiru namoonni harka kennatan dubbatu. raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatee suukkanneessaa ta'uu namoonni taatee raawwate ijaan argan dhugaa bahanii jiru. Gabaasa Taaqidawootii fi Qiddis Taamiroo. Adde Asteer Baalchaa fi Adde Hannaa Tasfaayee gocha suukkanneessaa raayyaa ittisa biyyaa ajajaa Kaabaarragee kan ijaan arganii abbaa warraa Adde Asteer kan ta'an ajajaa 50 Saamu'eel Warquu fi abbaa warraa Adde Hannaa Tasfaayee ajajaa 10 Saamu'eel Gabraa garee TPLF'n ukkaamsamanii fudhatamuu dubbatu. የነሱ ጋር የዋና ኃላፊ ነበረ hoogganaan isaanii isaan waliin ture. Inni saba Tigree waan ta'eef isaan waliin walii galee ganama alaabaa qabatee dhufe harka keessan kennaa jedheen isaan immoo ni didan. Sanaan booda waraanni eegale dhumarratti meeshaa of harkaa gaafa fixan muraasni isaanii harka kennan. Isaan booda hooggantootaa fi dubartoota ukkaamsanii fudhatanii deeman garuu garamitti akka geessan beekuu hin dandeenye. ከኛ ጋር ደግሞ ውጄ የሰጡት 11 ሴት ወንዶች ነበሩ። Nu waliin kan harka kennatan dhiironni 11 turan. Guyyaa 5 erga turaniin booda harka isaanii hidhanii nagaatti dhaammadhaa jedhaniin. Kana booda ni qalla jiru jettanii akka hin eegne nagaa walitti dhaammadhaa jedhanii fudhatanii ni deeman. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa garee gantuu TPLF'n harka hin kenninu jechuun kanneen wareegaman hedduudha kan jedhan dubartoonni kunneen hedduun isaanii boolla tokkotti awwaalamus eeraniiru. ሙታል ብዙ ነው የሞቱት ትንሽ ናቸው የተረፉት ብዙ ሙታል ከዛ የሞቱት ሽንት እንትን ነበረና እዛ ላይ አስገብተው አፈር እንትን አረገ baay'een isaanii du'aniiru kanneen du'anis mana fincaanii keessatti gatuun biyyee itti uwwisaa turan. Adde Asteer Baalchaa fi Adde Hannaa Tasfaayee gidiraa hedduun booda magaalaa Allamaaxaa galuu isaanis himaniiru. Haadholii fi dubartoonni Tigraayis deeggarsa taasisaa fi kan turan ta'us dubartoonni kunneen dubbataniiru. ከከላ አስወጡና ከዛ ቆዩ አሉ አንድ ጠበቃ እዛ አረገው የትም እንዳንሄድ keellaa keessaa nu baasanii as turaa nuun jedhan akka nuti hin sochooneef ammoo waardiyyaa nu eegsisan osuma bakkee dhaabannu aduu nutti dhiite daandii gubbaa uffataa fi nyaata malee guyyaa 5 turre. ሴቶች ምናምን ያለው ነገር ይሰጣል ለእኛ ማለት ነው ልጅ ይዘሻል ብሎ እጅ ላይ ያለው ነገር እየሰጡ በቃ dubartoonni waan qaban nuuf kennu dubartoonni isaanii rakkoo hin qaban kanneen biroon maal akka ta'an hin beeku malee. መቀሌ መተን መግቢያ አጣንና ዝም ብለን አስፋልት ዳር ቁጭ ብለን ያለ ያለቀስን ምን ሆናችሁ ነው እንደምታለቅሱት ብሎ ደግሞ
maqalee dhufnee bakka deemnu dhabnee daandiirra teenyee osoo boonyoo warreen halkan magaalaa eegan maal taatanii boossuu nuun jedhanii nu fuudhanii gatii siree guyyaa 5 nuu kaffalan waan nyaannuuf dhugnummoo dubartiin bakkee siree kireessitu nuu dhiyeessite. Naannoo daangaa mirkaneessuu fi yakkamtoonni TPLF buqqaatotatti makatanii akka gara Sudaanitti hin ceenee fi naannoo daangaatti biyyoonni lamaan qindoominaan hojjechaa akka jiran Sudaanitti ambaasaadar guutuu Itoophiyaa Yibalxaal Yaamroon ibsanii jiru. Akaaluu Baqqalaa gabaasa dabalataa qaba. Olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojii hojjetamaatiin jiru qondaaltota olaanoo mootummaa Sudaan dippiloomaatotaa fi lammiilee Itoophiyaa Sudaan jiraataniif hubachiisuuf waltajjiitti fufiinsaan geggeessanii kun immoo bu'aa olaanaa buusee akka jirudha. Sudaanitti ambaasaadar Itoophiyaa Yibalxaal Yaamroo kan ibsan yakka TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwate maayikaadiraatti fixiinsa inni geggeessee fi jeequmsa babal'isuuf aleellaa rookeettiin raawwate mootummaan Sudaan sirnaan hubatee akka jirus dubbataniiru. Olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojii mootummaan hojjetaa jiru dhimma keessaa akka ta'e mootummaa Sudaaniif galeeras jedhan. Hidhattoonni fi yakkamtoonni TPLF biyya ganan kunneen daangaa ce'anii balaa biraa akka hin geessifneef buqqaatotaaf qabiinsi gaariin akka taasifamu mootummaan Sudaan qindoominaan hojjechaa akka jiru simaniiru. ታጣቂዎቹ ሰርገው እንዳይገቡ mootummaan Sudaan hidhattoonni TPLF lo'anii akka hin seenne buqqaatonni sirnaan akka qabaman qindoominaan hojjechaa jira. Lammiileen Itoophiyaa Sudaan jiraatan deeggarsa namoomaaf hanga gabaasni kun qindaa'etti birrii 880,080 ol walitti qabanii akka jiranis ambaasaadarichi ibsaniiru. Hojii mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuun yakkamtoota kana seeratti dhiyeessuuf hojjetaa jiru uummanni Itoophiyaa biyya keessaa falaa deeggarsi inni gochaa jiru nama boonsa jedhanii kun cimeetti fufuun yakkamtoota kana seeratti dhiyeessuun fuula keenya gara misoomaatti deebisuu qabnas jedhan. መላው ኢትዮጵያውያን በውጭም በአገር ውስጥም የሚደረገው ዳር እስከ ዳር አንድ ሆኖ ህገወጡን አካል ለህግ በማቅረብ በአገራችን ዘላቂ ሰላም ማስከበርና ወደ ልማታችን ለመዞር የሚደረገው ጥረት lammiileen biyya keessaas alaas qaama seera maleessa kana seeraatti dhiyeessuun yeroo gabaabaa keessatti xumuramee fuula keenya gara misoomaatti deebisuuf tokkummaan keenya akkuma cimetti itti fufuu qaba. Oromoonni raayyaa naannoo Tigraay keessa jiraatan afaan ofiitiin ilma isaanii barsiisuu fi manneen barnootaa fi misoomni akka guutamuuf gaafatanii jiru. Murna badii wayyaanee jalaa bilisa bahuu isaaniittis gammaduu isaanii dubbatanii jiru. Duulaa Wayyeessaa gabaasa dabalataa qaba. Uummanni kun obboloota isaa Oromiyaa bal'oo keessa jiraatan waliin sababoota sirna bulchiinsaa badaa biyya kana keessa turaniin irraa adda citee qaamaan fagaatee har'a ga'eera. Keessumaa immoo bara bulchiinsa TPLF fi uummanni Oromoo raayyaa lafa bal'aa fi qonnaaf tolu qabatee gara naannoo Tigraayitti akka daangeffamu godhame. Kanaan booda uummatichi aadaa isaa dagatee seenaa isaa akka irraanfatuuf hojii guddaatu hojjetamaa ture jedhu jiraattonni magaalaa Laamaaxaa fi naannoo ishee OBN dubbise. Biyya raayyaa kan jedhamu arma amma Mokonne as raayyi manni kun maqaansaa amma Baalee kan jedhamu jira arma. Waan guddaatti maqaa Oromoo biyyiin kun maqaa Oromootiin kan bahe. Amma gin Oromoo keenya wayyaaneen ba'ada dhufe wanyee keenya afaan keenya baddisanii afaan isaaniin timirtees akka afaan isaaniin afaan Tigirinyaatiin dubbadhaa. Amma biyya Ganda Gooroo kan jedhamu jira. Agamtee kan jedhamu biyya arma raayyaa kan jedhamu kana mandariinsa kan bahe afaan Oromootiin kan waamamu amma Baalee kan jedhamu jira arma Mokonne kan jedhamu Oromoon kun sila Oromoodhaan kan ture biyyinsaa. Gasiin kun dhufte aadaan nurraa baddisteerti. Aadaa jira. Aadaan nurraa baduuf deema Tigiriin urga guddatte aadaa jira. Aadaa maaltu jira? Aadaan hin jiru. Oromicha balleessaa turtee baasiin. Isiin bara Oromicha hin feetu. Nama Oromicha inni hidhaa turtee ba? Oromoo nama hidhee turte. Nama Oromoo jedhee hidhaa turte. Hin jiru. Oromicha nama dubbatu hin jiru isii biratti maaliif Oromicha dubbattanii? Inni wanni keessa jirtanii biyyoo keenya keessa jirtanii sawanniitiin hin dubbattanii Tigiriin hin dubbattanii jechaadha ba? Afaan Oromootiin okkannee dubbanna malee afaan Oromootiin dubbannu armatti.
Oromoo yoo dubbate ati Oneg jedhama ati waan maqaa si baasan. Wayita gara Tigraayitti daangeffamus kan barbaadame uummaticha osoo hin taane lafa isaati kan jedhan jiraattonni kunneen bulchiinsi juntaa TPLF qajeelfama ofii baaseen tooftaadhaan lafa keenyarraa nu buqqisee har'a jiruu harkaa gara afaanii jiraachuufuu rakkachaa jirraa jedhu. Bastar jedhanii Tigreerraa kan dhufe Maqaleerraa Adwaarraa kan dhufe isaan kennanii ransa Ormisaa lafa dhabee biyya bakka armaan bahariyan Saudi gogaa ture gama Saudi siddet gogaa biyyin kun wataat kun armammoo Adwaarraa dhufee hojii qabata kan mangisti hojii qabata malee biyya kana dhalatee timirti digren wanyee jedhee timirti saafixee hojiin argatu hojii mangisti hin argatu armatti wanta kan argatu. Wayyaaneetti miidhama kan beeynu dachee nurraa fudhatee investeerii kennee horii bakka itti bobbaasu dhabne malee nu wayyaaneedha akkasuma dhufne miidhama guddaa waan dubbannu hin qabnu. Cinquma keessa inni kan turre cinquma keessa turre cinqee jennaan duba maaliifi horiinis bakka bobba'uu hin qabu horii shanbitaa jecha shammalaadhaan isa hafee hidhaa bakka takkatti nyaachisaa jecha kanat turre bakka itti bobbaafnu dhabne dachiinis kukkutame kukkuttee gama ufumaayyii godhatte ufumaayyii kashatti dureeshaa warra fuutee isaanitti wajjiniini nyaati isaanii wajjiniini taheeti kunoo cinqe keessa turre amma bari'uu ka'ee dachiini waan guddaadha kan raayyin wanni tahee jiru hiyyuma keessa jiraaba. Ilmaan Oromoo raayyaas afaan isaanii dubbachuuf saalfatanii orma fakkaatanii jiraachuuf dirqamaniiru. Fumaasaati ormisaa bara guddaadha kan ormichi badeeru. Ormichin guddaa waggaa 30 achi ijoolleen waan waggaa 30 as hin dubbatan sa tidhiisanii jiransa. Staanaan gurguddoon dubbatu jirra. Mbee kan ilmaan keenya qallabee jira wanneen Tigiriin fudhatee jira isaan. Gama Tigiriitti malee gama Oromiyaatti hin dubbate jecha qubeen qaban duuba ilmoon keenya ammaa badeera kaama kun kana warrum haadha manaa wajjin kun kana ormichaan walitti deebisne malee inni ilmoonni yeedhashine keessa waan jiru. Sochii olaantummaa seeraa mirkaneessuu mootummaan hojjechaa jiruun Oromoon raayyaa akkuma saba Tigree fi sabaaf sablammoota biroo naannoo Tigraay keessa jiraachaa jiranii aduun bilisummaa bahee fi quuqaa garaadhaa qabu baasee dubbataa jira. Kanaan boodas mootummaan cina keenya dhaabbachuun misoomawwan bu'uuraa kanneen akka manneen barnootaa kan ilmaan keenya afaan isaanii itti baratanii fi aadaa fi duudhaa isaanii itti gabbifatan akka nuuf banamuuf haala nuuf mijeessuu qabaas gaafatu. Naafi niitiin ko ormicha isaan gin ormicha hin dubbatan oduu biyya kan hin dubbatan akka timirtii ormaa gaddattee ijoollee barsiisuun hin mala kana achi wanti godhamu jiru wanti ormicha turee jira kan bade. Ormicha nama beeku timirtee ormichaan kana inni gaafanna. Annuyyi amma waan ka jennu aadaa keenya akka deebi'u lammeeshaa immoo ijoollee keenya afaan Oromootiin timirtii akka banamu. Inni kan kajeelloo runuyyi. Sirni bulchiinsaa eenyummaa keenya kabajee akka jiraannuuf wabiinuuf ta'u jiraachuu qaba. Nus nageenya amma arganne fiixaan baasuuf mootummaa cinanii hiriirraas jedhu gabaasa qindaa'eef Duulaa Wayyeessa. Aanaa Qimbibiitti raayyaa ittisa biyyaaf sangoota 22 hoolotaa fi birrii 700 kallattii kana laalee ka'ee womaa waan faayidaan qana waan mootummaan jibbe waan ta'eef galaa waan jedhaneef yeroo san keessatti waggaa tokko keessa ture achiin booda keessaan dhiisee ka'ee naantee tudhee ka'ee keessaa deebi'ee galeera. Murtee abbootii gadaa hojiitti hiikuun hawaasa waliin hojii ergamtoota wayyaanee qulqulleessuu eegalle yeroo gabaabaatti ni raawwannaa jedhe waajjirri bulchiinsaa fi nageenya godina Booranaa. Godinichatti hojiirra oolmaa murtoo abbootii gadaa irratti mari'atamaa jira. Guyyoo Jiloo gabaasa dabalataa qaba. Dhiyootaan godina Booranaatti horguddaa duulshanee keessoo godinaatii fi naannoo godinaalee hollaa qulqulleessutti magaalaa Yaaballoo ta'ame murtee jabduutti abbootii gadaatiin dabre hor kanarratti murteewwan tunini aba'oo shaneen hidhannoo irraa sakeechuchootuu fi miseensotii isaanii magaalaaf baadiyyaatti nama rakkisuu jiran cuftii diina akka taate fi qaamota nageenyaa waliin ta'uun tarkaanfiin akka irratti fudhatamutti walii galame. Tuwayyaane maal nama furmaata barbaaduuf wajjeesu karaa cufuun nama dhufu falintaa sagalee naman ta'ina anjeera naman ta'ina nyaati ilmaan naman ta'ina. Shanee seelii hidhuuni fitu qabani
Idaan sani duu qabdi shaneen. Duuli nu ijjeesu. Mboochiya jedhan malee ijjeesu. Waan san fuudhee galaan malee ijjeesu. Namni ammoo maatii qaracoo ijjeesu. Dandambii nu dhoobu. Kanaafuu warri haa nu laajeesu. Nadheen boorana dubartii abbaa duuba fudhattee akkas videedu dubri fudhattee haatee baduuni akkas tolchu daa'imni qasuun kagan 13 ijjeesu. Tuncufti miidhaa booranaati. Murteen abbootii gadaa tuni akka hojiitti hiikamtuu fi aanalee cuuf keessatti marii jabduutti gaggeeffamaa jira. Murtee abbootiin gadaa dabarsiteenii murtee jaaroleen dabarsiteenii maal ta'uu qabnam wallee dhaarmatti kallattii kennee itti deemu qabnaa jiru. Seeliin isii tokkoffaan jirti warra barat keessa jirti. Warra barat mangistii irraa tarkaanfii fudhachuu danda'u qaba. Nama achi qabatanii fidan mootummaan namaa gadhiisuun qabu tarkaanfii irraa fudhachuu danda'u qaba. Nyaaphu fira warra qaama namaa gabbuuftan kana geenatu to'adha. Warri immoo alaatti hafe warri qarallee liqee mootummaa himaataa fudhatee alabbaye warri gochisuu kaneessa gargara hawaasa waliin jiru keessatti hojjetu. Uummati kunin waan aadaa isaallee keessa hin jiru. Nama taa'ee guyyaa guyyaan nama qalu nama taa'ee guyyaa guyyaan nama fannisu nu geettam itti duuluu qabna. Ana Mooyyalee Yaaballu magaalaa Yaaballooti fi aanalee hedduu keessatti marii gaggeeffamuu jirtan irratti yaada akka hedduu ka'e. Ganni 27 waan wayyaaneen nutti hojjatu waan shaneen nutti hojjatetti rukuttu. Ufuma waan wayyaanee balaaleffanne wanni nu balaaleffanne yoo mucaan kiyyi shanee taate an dhiirlam dhale yoo mucaan kiyyi shanee taate barsee kennuu qabu. Maqaa kanaan uummata sobde meeshaa uummati qabu qabeen inni qabu cufirraa guurtee jirti jechuudha. Meeshaa sun deebisuu qabnaa jechuudha irra guuruu qabnaa jechuudha. Milishaan keenya waraan keenya. Poolisiin keenya waraan keenya. Sareen nyaanyee arda malee nu nyaatu. Nuga inga. Isum kanaan cinaatti opereeshinii gaggeeffamuu jiruuni aanalee akka Mooyyalee dirree dhaasii fi aanalee ollaa tadaangaa hedduu keessatti miseensota aba'oo shanee hedduun ajjeefamuun gamisaan ammoo booji'amuu isaa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageen godina Booranaa Aabbe Jaarsoo Buruula nutti hime. Uummanni tullaa ulee waraanaa wanta gurrate diin harkaan qaqqabaa jira jechuudha. Gololcha diin harkaan qabee jira ana dirreetti hodhoo dhisa marootti diin harkaan qabee jira jechuudha. Akkasuma Mooyyaleetti guyyaa kaleessa diin toofta addaa baafatee qaama nageenyaa kennirra miidhaa ga'uuf karoorfatee bahe karaa tambisee jira jechuudha. Hawaasa waliin ta'uun humna aba'oo shanee kan godina keessa qulqulleessuun yoo gabaabdutti rakkoo nageenya tan keessa baanee gara hojii misoomatti deebi'uu fi hojii jabduu harka qabnaa jedhe Aabbe Jaarsoo daruun. Adamoo saree nyaanyee jedhuun opereeshiniin bal'aan gaggeeffamaa jira. Mooyyaleen adamoo wayyaadni warri wayyaadni hacina wayyaanee ta'e mata dure jedhuun gaggeeffamaa jira. Akkasumaanota biraatis mata dure akka kennuudhaan uummanni sosochii bal'aa godhee. fi bulchiinsa magaalotaa godina Harargee Bahaa keessatti gaggeeffameen meeshaalee waraanaa 175 ol rasaasni 636 kaartaan 113 GPS fi reediyooleen qunnamtii garaagaraa qabamaniiti jiran haala nageenyaa godina Harargee Bahaa irratti ibsa kan kennan ajajaan qajeelcha poolisii godina Harargee Bahaa Koomaandar Naasir Mahammad ergamtoonni TPLF godina Harargee Bahaa dirree jeequmsaa godhuuf karoorfatanillee milkaa'uu fi akka hin dandeenye dubbatan. Warri Harargeedhaa miidhaa diinni fitu miidhaa aba'oo shanee fitu miidhaa ergamtoonni wayyaanee fitu addaa baafatanii beekanii yeroo dabarte keessattis miidhaa adda addaa keessumattuu aba'oon fidaa ture hin beekamachuu aba'oo shaneen fidaa ture hin beekamachuudha uummata kana rakkoo adda addaa irraan gahaa ture balaa gurguddaa irraan gahaa ture jechuudha uummanni Harargeedhaa uummata nageenya sirriitti barbaadu nageenya barbaaduu qofa osoo hin ta'in halkanii guyyaa dhaabbatee waan qabuun qaama nageenyaa cinaa dhaabbatee nageenya mirkaneessuudhaaf uummata socho'u. Opereeshinii gaggeeffamaa tureen aba'oo shanee ergama TPLF raawwachuuf socho'aa turan namoota 50 takka to'achuun seeraaf dhiyeessuuf hojjechaa kan jiran ta'uudha mirkaneessan. Keessumattuu kan ergaa shanee ergaa juntaadhaa raawwachiisa shaneen qabamee jira akka waliigalaatti bikka adda addaarraa kan dhufan. Nama 51 godina kana keessaas kan ergaa isaanii dabalse walitti dabalamee namni 51 to'atamee jira jechuudha. Meeshaalee waraanaa baay'eenis to'atamuu Koomaandar Naasir mirkaneessaniitu jiran. Meeshaa adda addaa baafnee jirra. Kanaaf meeshaaleen adda addaa bahan kun bal'inaan kan raallaalaa turtan jechuudha.
keessattuu shuguxii hojii wal qabatee shuguxiin 103 rasaasa isaatii waliin rasaasa 200 fi wanta hojii bahee jira. Meeshaaleen akkasumas meeshaan duubatti hafaa kaarbeen bintoof chikoos meeshaan jaamu kun akkasumatti bal'inaan inni kunis bahee jira jechuudha. Hojii hojjetame keessatti hirmaannaan hawaasaa olaanaa akka turee fi hawaasni sochii yakkamtoota saaxiluun seeraaf dhiyeessuuf jalqabee cimsee itti fufuu akka qabu dhaaman. Yeroo kamiyyuu uummanni nurraa addaan hin beeku waan ta'eef ammaas akkuma dura jalqabe qaama nageenyaa cinaa dhaabbatee isa nageenya booressu isa bikka adda addaa irraa dhufu isa bifa jijjiirratee dhufu isa fakkeenya. Lama seeraan ala qabamee tajaajila hin malleef ooluusaa bulchiinsi magaalichaa adda baasuu beeksise. Kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee namoonni badii kana keessaa harka qaban itti gaafatamummaa jalaa hin baanu jedhan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoolee weerara lafaatiin wal qabatan adda baasuudhaa fi argannoo qorannoo ji'oota lamaaf geggeessaa ture ifa godheera. Weerara lafaa fi ijaarsa seeraan alaa ittisuun karaa qaxxaamuraan duroomuu haa ittifnu ejjennoo jedhu qabatee bulchiinsi magaalattii qorannoo gadi fagoo ragaalee qabatamaa fi viidiyoodhaan deeggarameen sababoota weerara lafaa lafti hagamii akka weerarame eenyufaatu bal'inaan keessatti hirmaate kanneen jedhanii fi deebii argachuudhaa fi qorannoon kun kan geggeeffame. Qorannoon dhiyaate akka mul'isutti ji'oota lamaan darban magaalaa Finfinneetti bulchiinsa magaalaa 10 fi gandoota keessatti weerara lafaa fi ijaarsa seeraan alaa qulqulleessuuf hojii hojjetameen bakkeewwan 632 irratti lafti hektaarri 1,352 ol seeraan ala kan qabamee fi manneen seeraan alaa ijaaraman 79 ol argamaniiru. Finfinnee keessatti lafti abbootii qabeenyaa, dallaalota, caasaalee mootummaa akkasumas maqaa dhaabbilee amantaatiin weerarameera. Argannoo kana keessatti bifa gurmaa'een namoonni naannoo tokko yookaan mandaraa tokkorraa ka'anii lafa weeraruudhaan mandara yookaan araddaa of danda'e akka hundeessan maqaa bakka weeraraniis jijjiiranii moggaasuun mul'ateera. Kanaanis mandaraaleen yookaan araddaaleen 64 hundaa'usaa qorannoon kun ifa godheera. Kutaalee bulchiinsa hundarratti sadarkaansaa wala caaluyyuu malee weerarri lafaa jiraachuusaa gabaasa dhiyaateen kan ibsame yoo ta'u aanaalee 121 keessaa aanaalee 88 keessatti lafti seeraan ala qabamee tajaajila hin mallee fi bal'inaan ooleera. በአጠቃላይ በ121 አንዱም የከተማችን ወሊገላን አናሌ መጋላን ፊንፊኔ ቀብዱ 121 irratti qorannoo geggeessine. Kana ka'umsa godhachuudhaan walumaa galatti lafti hektaara 1,352 weeraramuu adda baafanneerra. Hojii kanaaf koreen yookaan command postiin qorannoo geggeessee eeruu hawaasaatti bal'inaan fayyadameera. Haaluma kanaan eeruu kenname 2,583 keessaa 632 irratti yakki lafa weeraruu qabatamaan argameera. Qorannoon kun bara 1997 asitti lafa seeraan ala qabamee fi kaareemeetira 500 fi isaa ol kan ta'an irratti xiyyeeffateetu kan geggeeffame. Argannoo dhiyaate irratti hirmaattonni waltajjichaa yaada kennaniiru. በአዲስ አበባ ውስጥ ያሉትን መሬቶቻችን lafa Finfinnee keessa jiru safarree lakkoofnee abbaatti gochuu maaliif dadhabne? ህጋዊ የሆነውን ነገር አፍርሶ የሰራው ማን ነው የሚለው ነገር kan seera qabeessa ta'es diiganii irratti ijaaru kana gochuu eenyutu danda'a? Kun gaaffii hin qabu. Isa humna qabuu fi caasaa mootummaati. ድንገት እርምጃ ውስጥ ገብተን murtitti yeroo seennu rakkinni nageenyaa akka hin uumamneef of eeggachuu qabna. Kasaaraan weerara lafaatiin magaalattii irra ga'ee ibsamuu qabaanis yaada hirmaattotaati. Kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee eenyumtuu yakka kana keessaa kan harka qabu gaafatama jalaa hin ba'uu hin shakkinaa jedhan. ጎጥነቶቹ ባለቤታቸውን ለይተን ተጠያቂነት seeraan alummaa adda baasnee itti gaafatamummaa ni mirkaneessina. Hojimaata keenyaas ni sirreessina. Lafti osoo hin lakkaawamin taa'uun hannaaf karaa saaqa. Hin shakkina seeraan alummaa keessaa kan harka qabdan ni gaafatamtu. Akka adeemsa kanaan duraatiin wal jala dhukachuudhaan darbuunis hin danda'amu jedhan. ከዚህ በፊት እንደነበረው akka kanaan duraatti si fayyadeen fayyadama. Yaada jiru kan qabdan tarkaanfii tokko socho'uu akka hin dandeenye isinii himuun barbaada. Lafa adda ba'e kanas seera qabeessa gochuuf warri carraaqanis harka isaanii sassaabbachuu qabuunis akeekkachiisa isaaniiti. ይህንን ያጣራነውንም በተለያየ መንገድ ህጋዊ ልባስ kanuma adda baasnillee seera qabeessa gochuun kannuudhaaf warri altan dhugaan isinitti hima ni kasaartu. Lafa adeemsa qorannoo kanaatiin argame guyyoota muraasa keessatti baankii lafaatti ni deebifnas jedhan. ስለዚህ በቀጣይ ወደ መሬት ባንክ እነኚህ መሬቶች
kanaaf gara fuulduratti lafa adda baasne kara baankii lafaatti ni deebisna kan hafe immoo qaamolee dhimma ilaallatu waliin marihannee murteerra geenya. Lafti galtee misooma hundaa ta'ee faayidaa namoota muraasaatiif akka oolu gochuun biyya kasaa. Kadir guyyaa har'aa mana murtiitti kan dhiyaatan yoo ta'u gaaffii yeroo dabalataatiif hidhaa tursiisuudhaaf poolisiin Oromiyaa dhiyeesse manni murtii kufaa taasisuun wabii qarshii 10,000tiin akka hidhaarraa bahu ajajee jira. Haa ta'u malee murtii mana murtii kana kabajuudhaan hidhaarraa ni hiikamu moo hin hiikamanii Dr. Hussein hanga ammaatti beekuun hin danda'amne. Ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa booda hayyoota Oromoo danuu hidhaman keessaa nama tokko kan ta'an Dr. Hussein Kadir jalqaba magaalaa Finfinnee keessatti qabamanii mana hidhaa godina addaa naannawa Finfinnee magaalaa Sabbataatti hidhamanii turan. Torban sadiif Sabbataatti hidhamanii turuun boodarra poolisii Oromiyaatiin gara godina Baalee aanaa Agaarfaatti geeffamanii mana hidhaa aanaatti hidhamanii turuun isaanii ni yaadatama. Tibba dabre ammoo mana hidhaa aanaa Agaarfaatti baasuudhaan gara Finfinnee geessuu isaanii maatii wabeeffachuun gabaasaa turre. Asiin dura Dr. Hussein Kadir dabalatee hidhamtoota siyaasaa kanneen birootiif mirga wabii maallaqaatiin akka ba'aniif manneen murtii ajaja dabarsaa turanis qondaaltota tikaa poolisii federaalaa fi poolisii Oromiyaatiin namoonni hedduun mana hidhaa duraan turan irraa butamuun achi buuteen isaanii dhabamsiifamaa turuu isaanii maatii hidhamtootaa odeeffachuun nutis gabaasaa turre. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoo Nooletti humnoonni addaa poolisii Oromiyaa guyyaa kaleessaa namoota nagaa 4 irratti ajjechaa suukkanneessaa raawwachuu maddeen gabaasani. Namoonni 4 kanneen biroos torbaanuma kana keessa ajjeefamuun walumaa galatti namoonni 8 humnoota murna biltsiginnaatiin ajjeefamanii jiraachuu jiraattonni OMN itti himani. Gabaasa Muhammad Fantaallee akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoo Nooletti humnoonni addaa poolisii Oromiyaa guyyaa kaleessaa namoota nagaa 4 irratti ajjechaa suukkanneessaa raawwachuu maddeen gabaasani. Torbaanuma kana keessa ammoo namoonni 4 kanneen biroo walumaa galatti namoonni 8 humnoota murna biltsiginnaatiin ajjeefamanii jiraachuu jiraattonni OMN itti himani. Maqaa namoota gara jabummaa diinaatiin ajjeefamanii keessaa kan nu dhaqqabe tokkoffaa Tamasgan Xaasoo abbaa ijoollee 3, lammaffaa Yoonaas Waasuu abbaa daa'ima takka, sadaffaa nama Shaakiruu Jaamuu kan ammaaf maqaan abbaa isaa nun dhaqqabin, afraffaa Indaaluu, shanaffaa Tamasgan Ayyaana, jaaffaa Kaffaalee Beenjaa fi namoonni 2 ammaaf maqaan isaanii kan nu bira hin geenye faadha. Warroota maqaan isaanii armaan olitti eeraman keessaa Tamasgan Xaasoo, Yoonaas Waasuu, Shaakiruu fi Indaaluun guyyaa kaleessaa ganda kolbaa Aamboo bakka addaa Deembii Jaamutti humnoota poolisii Oromiyaatiin maqaa shanee jedhu itti maxxansuun kan ajjeesan ta'uu jiraataan magaalaa Sayyoo Nooleerraa dubbifne tokko OMN itti himee jira. Akka yaada jiraataa kanaatti namoonni kunneen mana isaaniitii qabamuun harki isaanii dugda duubatti micciiramuun erga daandii dheeraa fuudhanii deemanii akka ajjeesanidha. Kan ajjeesee humna addaa poolisii Oromiyaa yoo ta'u kan ajajee hoogganaa waajjira nageenyaa kan ta'e nama Dagaagaa Muhammad jedhamu ta'uun ifoomee jira. Poolisoota keessaa kan itti dhukkaasee ajjeese ammoo nama Saajiin Girmaa jedhamu ta'uu maddi keenya kun maqaa dhayinaan ibsee jira. Sirni awwaalcha Tamasgan Xaasoo fi Yoonaas Waasuu har'a jechuunis guyyaa 16 baatii 3 2013 akka lakkoofsa Habashaatti mana amantaa Waaldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Nya'aa Qarabbootti raawwatamee jiraachuus jiraataan Sayyoo Noolee kun OMN itti himee jira. Odeessa birootiin ammoo boolla mooraa waajjiraa keessatti qotuun namoota siyaasaa hidhanii jiran achi keessatti fixuuf karoorfatanii akka jiran namni waajjira siivil sarviisii aanaa Sayyoo Noolee keessa hojjetu kun yaada isaaf laachuu maddi keenya kun addeessee jira. Odeeffannoon nu dhaqqabe kan mul'isu boolli kun qotamee parsantii 95 irra gahee jiraachuu fi kan qotaa jiranis namoota siyaasaa achi keessatti hidhamanii jiran dirqisiisuun tahuu ifoomse. Erga boolli kun qotamee xumuramee namoota siyaasaan hidhamanii jiran hunda achi keessatti fixuuf akka kaabinee biltsiginnaatti karoorri kaa'amuun saaxilamee jira. Kunis kan ifoome iccitiin kun ni baha taanaan waajjira kana wajjin walitti qabnee isin gubna jechuun bulchaa aanaarraa jalqabee jala fiigdonni sirnichaa hojjettoota mootummaa hunda itti dhaaddataa kan jiran tahuu maddi keenya kun eeree jira.
Barsiisaa Sintaayyoo Shinyooree fi dargaggoon Dinquu Baqqalee jedhaman boolla keessatti hidhamuudhaan nyaataa fi bishaan dhugaatii dhabuun du'aa fi jireenya gidduu jiraachaa kan jiran ta'uunis odeeffannoo birooti. Godina Harargee Bahaa Aanaa Dirree Xayyaaraa Araddaa Suqul jedhamuun beekamtu keessatti milishaan gandaa uummata nagaa irratti dhukaasa banuun lubbuun nama tokkoo akka dabarte maddeen gabaasani. Dargaggoo maqaan isaa Mu'aaz Yusuf jedhamu immoo dhukaasa baname kanaan kan miidhame yoo ta'u yeroo ammaa du'aa fi jireenya jidduutti akka argamu maddeen bilbilaan OMN himani. Muhammad Murkamaa dabalata qaba. Harargee Bahaa Aanaa Dirree Xayyaaraa Araddaa Suqul jedhamuun beekamtu keessatti waraanni mootummaa abbaa irree uummata nagaa irratti dhukaasa banuun lubbuu namaa akka galaafate maddeen bilbilaan OMN himan. Dargaggoota hidhaman keessaa dargaggoo Afandii kan jedhamu dhukaasa waraanni sirnichaa irratti baniin rukutamee yaalarraa osoo jiru dandamachuu dadhabuun halkan edaa lubbuun isaa akka baate beekamee jira. Qeerroo maqaan isaa Mu'aaz Yusuf jedhamu immoo miidhaa jabaan irraa gahuun yeroo ammaa hospitaalatti gargaarsi yaalii taasifamaa jiraachuu maddii keenya garasii dubbifnee OMN'tti himee jira. Dargaggoon rasaasaan miidhame kun yeroo ammaa du'aa fi jireenya gidduu jira kan jedhu maddii keenya garasii dubbifnee haalli nageenya aanichaa keessa jiru yaaddessaa ta'uu dubbata. Qeerroo Mu'aaz Yusuf kan guyyaa kaleessaa rukutamee dhiyeenyuma kana obboleessa isaas rukutanii yaalamaa jiraachuu fi innis yeroo ammaa hospitaalatti yaalamaa jiraachuus maddii keenya nuuf himee jira. Haalli Dirree Xayyaaraa keessa jiru haala ulfaataadha. Guyyaa kaleetiif mucaa tokkotu nu dura doomee jira. Bulchaa naannaa rakkoo kan jedhamu. Mucaa kilaashiin dhawee isaan ammoo mana akamaa jiraachuutu na darana dhawee. Kaan isaa Afandiinis kan guyyaa magannaa guyyaa tokko hafee dhalme tokkos egaa galgal keessa torbatti lubbuun isaa dabaratti turte jechuu ganama amawwaalanii jiran. Afandii jedhama. Haalli as keessa jiru akka nama dandamaatee jirti jechuu amma yeroo ammaa haalli aanaa keessa jiru haala ulfaataadha. Lagannaan bifa bareedaadhaan itti deemamu uummanni asii murannoo jabduu qaba. Murannoo fa'aa haalli ulfaataan kun jiraatus hawaasni asii waan murannoo fi qacolla muratee jiruuf sochiin takka hin jirtu. Wanni hundi qabatee jira jechuudha. Isaan waraana kanarra olii deddeemu malee sochiin takka kan gama jimaatiin kan gama daldalaa kan gama geejjibaa hundi takka isa socho. Qeerroon aanichaa caasaa murnaa humnaan biyyattii bulchaa jiru kana gubbaa hammaa jalaatti biqisuu fi irratti hojjechaa jirra kan jedhanii qeerroon garasii dubbifnee tarkaanfiin akkanaa Oromiyaa kutaa mara keessatti fudhatamuu qaba jechuunis dhaamanii jiru. Harargee Bahaa magaalotaa fi gandeen hedduu keessatti waraanni baay'inaan garasitti qubsiifame uummata nagaa goolaa akka jirus maddi kun itti dabaluun nuuf ibsee jira. Oduma wal fakkaatuun baha Oromiyaa magaalaa Awwadaa keessatti qeerroo Gammachuu Mukhtaar kan jedhamu guyyaa 3 dura rasaasaan dhahamee yaalarra kan ture yoo ta'u halkan edaa lubbuun isaa dabartee jiraachuu jiraataan magaalaa Awwadaa irraa bilbilaan qunnamni tokko OMN'tti hime. Qeerroo Gammachuu Mukhtaar rasaasa humna addaa poolisii Oromiyaatiin guyyaa 2 dura dhahamuun hospitaala magaalaa Harar Hiyoot Faanaatti yaalamaa osoo jiru halkan edaa lubbuun isaa kan dabarte yoo ta'u guyyaa har'aa sirni awwaalcha isaa Awwadaatti jiraattotaan gaggeeffamaa oolee jira. Akka jiraataan magaalaa Awwadaa irraa dubbifne kun jedhutti hiriira mormii torbee kana magaalaa Awwadaa keessatti bahamaa tureen wal qabatee humni addaa poolisii Oromiyaa qeerroo Gammachuu Mukhtaar rasaasaan gararra rukutuun guyyoota 2f wal'aansarra osoo jiru fayyuu dadhabee lubbuun dabruu isaa himee jira. Torbaanuma kana keessa baha Oromiyaa magaalota akka Qobboo, Dirree Dhawaa, Dirree Xayyaaraa fi Haramaayaa keessatti namoonni hedduun rasaasa humnoota murnichaatiin rukutaman yaalarratti kan argaman yoo ta'u Qobbootti namoonni 2, Awwadaatti namoonni 2, Cinaaksan Funyaan Ujubaatti namni tokko, Dirree Dhawaatti namni tokko, Dirree Xayyaaraatti namni tokko, walumaa galatti namoonni 7 wareegamanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaalee fi magaalota garaagaraa keessatti labsiin fincila xumura gabrummaa qeerroo Oromootiin labsame har'a guyyaa 5ffaa isaatiin itti fufee jiraachuu maddeen gabaasani. Konkolaattota labsii cabsuun imalaa turan irrattis tarkaanfiin kan fudhatame ta'uu jiraattonni OMN'tti himan. Hordofaa Muhammad dabalata qaba. Godina Arsii Lixaa aanotaa fi magaalota garaagaraa keessatti labsiin xumura fincila diddaa gabrummaa qeerroo Oromiyaatiin labsame guyyaa 3ffaaf bifa gaariin hojiirra oolee jiraachuu maddeen himan.
magaalota akka Kofalee, Goobbee, Ajjee, Kuyyaraa, Nageellee Arsii, Qoree, Hasaasaa, Nageellee Sigaaloo, Shaalaa, Dodolaa, Adaabbaa, Eeddoo, Seeroftaa fi kanneen hafan biroo keessatti sochiin uggura geejjibaa fi qoqqobbii diinagdee akkuma karoorfametti hojiitti hiikamaa jira jedhan qeerroowwan Arsii Lixaa irraa bilbilaan OMN'f yaada laatan. Daandiin guddichi godinichaa fi Finfinnee wal qunnamsiisan akkasumas naannoo kibbaa keessa qaxxaamuruun gara godina Booranaa geessu qeerroon cufamuun sochiin geejjibaa danqamee ooleetii jira jedhan. Konkolaattota uggura labsii qeerroo cabsuun imalaa turan irrattis tarkaanfiin fudhatamaa akka jirus maddeen keenya itti dabaluun ibsaniitii jiru. Uummanni Oromoo qabsoo gaggeessu keessatti qeerroo qofa irratti ilaalu osoo hin taane bakka jiru maraa tokkummaan lafaa ka'ee qeerroo moggaa dhaabbachuu qabaa kan jedhu maddi keenya kun konkolaachiftootaa fi abbootiin qabeenyaatis manneen daldalaa cufuu fi konkolaattota isaanii dhaabuun gahee mataa isaanii baachuun labsicha deeggaruu qabu jechuun OMN itti hime. Asiin gara naannoo Kofalee, asiin gara Qoree, naannoo Godina Arsii Lixaa hunda isaanii jechuudha. Hojii boonsaa adda addaa kan dalagaa turre keenya hin dhaabne ammas fudhachuu jirra. Xumura irratti karoorri biltsiginnaa erga waraana TPLF waliin gaggeessitu xumurteen booda nutti as deebitee uummata Oromoo cabsuu waan ta'eef uummanni Oromoo waan hamaa as deemaa jiru kana dursee hubachuun carraa gabaabduu amma jirutti fayyadamee labsicha milkeessuu qabaas jedhan. Qeerroon kun itti fufuunis uummanni keenya tokkummaan sosso'ee sirna Sasaabirruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee.